ንጉሶችን መልሶ እንደ ትልቅ ንጉሶች መኮፈስ የምኒልክን ቤተ መንግስት ማደሳቸው ነው ጥፋቱ አና አከኪየት ይቻላል namni minilikin farses namni nama minilikin farse lena miniliki jingaraagaru manan qab akka waan inni calanqoo dhaqee arka sabako mureetti akka waan inni aannolee dhaqee harma hayyoo ko mureettan ilaala malee adda baaseen ilaala akkamittiin namni nama kaleessa nu fixaa ture nama sirna kaleessa nu nyaachaa ture nu fixaa ture saba kiyya dararaa ture goota kiyya fannisaa ture warra Haayile Sillaaseefa nurratti farsa የምኒልክን ቤተ መንግስት ማደሳቸው ነው ጥፋቱ ማደሱ አይደለም አንደኛ ከመነሰክ ወደ ትላንትናው ከፍታ እንመለስ ፕሮብሌማቲክ ነው ላንዱ ከፍታ የነበረው ሌላው ሸለቆ ነበር ላንዱ ደስታ የነበረው ላንዱ ሐዘን ነበር ላንዱ ድል የነበረው ላንዱ ውርደት ነበር ስለዚህ ያ መነሻ ችግር አለበት ሁለተኛ ቤተ መንግስቱ ምኒልክ ነበረበት ኃይለ ሥላሴ ነበረበት ደርግ ነበረበት ሌላው መልሶ እነዛ ኮንትሮቨርሻል የሆኑ እንጅሩ ጉያን ኦሮሞን ትፈተሜ ኦሮሞን ረሰናን ኢሳ ሐቀማ ጅራ ጫሊ ጫላንቆ መነበሩምሳ ራ ሐቀሜ ሴናን አሎሌ መነበሩምሳ ራ ሐቀሜ ሴናን ኦሮሞ ሁንዲ በዳ ጅራ ኢሳ ከነ ተቴ ከሚላልታ ጋፋ ሴናን ከበዱ ጋፋ ሴና ከኢልሚ ከበለሱ ጋፋ ሴና ከኢልማ አባ ገዳቲ ኢልሚ የቱን ሐቀ በለሱ ማልቱ ሲዳገማ ያ ከሌንጂቴ ሌንጂ ፉዳቴ ያ ከአርሳ ጎቴ ልቡቴ ቃሊ ቀብዱ ከኒቴ ዲገ ከደንገላሳ haradu abordu ajette rasasa dukaasa jirtu maltu sitti dagam abiyyin ilma oromoti jettani tiisa jirtan garu inni haganatti isin likkine isin tuffate kabaja isin idin kennine isini harra golawman hunda keessatti dhiini keessan dhangala'aa jiru dhiini keessan akka bishaanii lola'aa jiruuf saantibii tanatti isin likkine dantaan qabu jedhe xayyaara isaa yaabbatee jijjigaa seena xayyaara isaa yaabbatee baalee seena xayyaara isaa yaabbatee jimma seena xayyaara isaa yaabbatee awurooppaa dhufa xayyaara isaa yaabbatee dubaay dhaqa garuu dhiini dhangala'ee akka inni bashannanee bakka barbaadu deeme namni bakka sanitti satiisaa jiru isin ilmaan oromooti gubbaa kaasee hanga jalaatitti milishaa oromooti guyyaa meeqarra dhaytanii waraana adda bilisummaa oromoo balleessinettanii lubbuu teessan aarsaa akka kafaltan ilmaan oromoo lakkoofsi keessan meeqa naannoo amaaraa keessa deemtanii har'a faannoo balleessina jettee lubbuu tee qaalii kafalaa ka jirtu lakkoofsi kee meeqa garuu muummeen ministeera osoo ati akkanatti dhiiga kee jiisitee dhiiga kee dhangalaastee aangoo isaa tiisituuf homattuu sin likkine ani akka Miniliki nugusa Minilik sirra dubbachiisa oromoof Minilik waliif xilaata oromoo Minilikin balaaleffata oromoo Minilikin hin miidhe waa'ee kanaa wanni inni si yaade takka illee hin jiru maal fiduu dandeessanii isiniin jedhe mallaqaan isin bitee isiniin jedhe muummeen ministeera dhugaa moosoba damoosa isaanii irraan hafanii mana itti kenne keessaa gaxariyaa fakkeenya Taayyee Danda'a laala Taayyeen Danda'a deengadda gaafa muummee ministeera irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba abiyyiin ajjeesaadha dhiiga namaatiin jiraata gaafa Taayyeen Danda'a jedhe gizee masan gurra qabanii mana hidhaa buusan isa dhumaa irratti maatiin Taayyee Danda'a maal jedhe rakkannee jirra mana keessaa gadi nu ari'anii oromoo nu birmadhaa jedhan warri har'a aangoo irra jiru martisaa abiyyitu mana kireessee fi makiinaa itti kennee mana itti kennee mana abiyyi keessa jiraatan isaan wanni barbaadan jireenya isaanii qofa waa'ee oromoo Minilik har'a dhufee osoo oromoo bulchee osoo abiyyiin ahmaduu karaa godhee viidiyoo Minilikiin galgala ganama miidiyaadhaan dhufee Minilik TVdhaan waraana ajaja waraana asiin bobbaasa waraanni kun asiin haa ba'u kun achiin haa ba'u Miniliktu ajaja dabarse loluu malee ummanni waan mormunatti hin fakkaatu kuni maal agarsiisa damoosa isaanii mindaa isaanii makiinaa isaaniitiin alatti dhimma oromoo seenaan oromoo haqamuu mallattoon oromoo haqamuu safuun oromoo haqamuu taariin oromoo haqamuu isaaniif homa takkaayyuu miti obboleessa kiyya sitti maan osoo dhugaa isaanitti dhagayame Minilik dhufee oromoo irratti gaafa dubbatu fiild maarshaal Biraanuun Juulaa balaaleffachuudha qaba Damballaash Gabra Mikaa'il balaaleffachuudha qaba ajajaan poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee Yilmaa Mardaasaa ajajaan humna qilleensaa balaaleffachuudha qaba kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanechi balaaleffachuudha qabdi ajajaan majlisaa Itoophiyaa Haji Tufaa Ibrahim balaaleffachuudha qaba
Pirezidaantiin naannoon Oromiyaa Shimallis Abdiisaa balaaleffachuudha qaba. Namni eega dalagee saba isaatiin waan gaarii dalaguun barbaachisaadha obboleewwan keenya. Tuffii muummichi ministeeraa uummata kanaaf qabutu natti dhaga'ame. Osoo sabni kun si faana jirra, si jirra abbichuu osoo manni jedhuun no. Ani sin caalchifadhee jira Minilikiin nuun jedhe muummee ministeeraa. Garuu muummicha ministeeraa Minilik ummata gizee sanitti humnaan cabse badii baay'ee dalage ummata baay'ee miidhe ummata baay'ee ajjeese abbootii ummata muslimaa irratti badiin inni dalage hisaaban qabu akkamitti nama kana ummata kanarra faarsuun barbaachise. Hawaasa kana kasi jaalatu ka abbichuu galgala siin jedhu kana maaf jecha maaf hin dhabin. Dogoggoraa jechuudha. Itoophiyaa irra si bulchaa jira malee Minilikii miti. Ulaa galaana si yoo barbaadde waraana ajajjee ulaa galaana deebisuu mirga qabda. Waan feete godhuu mirga qabda. Carraan si kennamee jira. Biyya bulchi jedhamee si kennamee jira. Garuu viidiyoo Minilikiin miti. Uummata Oromoo ka bulchuu qabdu. Viidiyoo Minilikiin miti. Itoophiyaa ka bulchuu qabdu. Dogoggora guddaadha kun. An akka gaafa viidiyoo namicha sanii argee baay'ee natti dhagahame, baay'ee aare, baay'ee gadde. Kuni waan uummata Oromoo hunda gaddisiisu ta'uudha qaba. Kanaaf jecha paartiin kenna paartilee Oromoo keessaa KFO'n hanga ammaatitti ibsan baafne. Paartiin KFO jirtanii akka paartiititti jirtammoo guutuma diigamtanii jirtan. Obbo Baqqalaa Garbaa Ameerikaatti kolagaltummaa gaafachuu isaa ni beeyna. Jawaaris Keeniyaa jiraachuu isaa ni beeyna. Garuu Profeesar Maraaraa Guddinaa biyyuma keessa jiraan dhageen. Obbo Maraaraa qabsoo karaa nagaalleen dhiiftammoo paartiin keessan guutuma haqamee hojiin ala ta'e moo waan muummeen ministeeraa magaalaa Finfinnee keessatti uummata Oromoo irratti dalage kana akka hoggansa saba kanaatitti akka nama jaalala saba kana biraa qabuutitti paartiin KFO maaliif ibsa baasuu dadhabdan hanga ammaatitti? Ibsa keessan eegaa jira Oromoon. Ibsa qofaa miti hiriira balaaleffannaa guutuu Oromiyaa kutaa 11 irratti waamamuudha qaba. Hiriirri balaaleffannaa nuti ekeraadhaan hin bullu. Guutuu Oromiyaa irratti hiriirri balaaleffannaa Minilikii geggeeffamuudha qaba. Muummeen ministeeraa tuffii uummata kanaaf qabu sirreeffachuudha qaba. Kana namni nuu godhu jira laata? Yaa uummata Oromoo, yaa hoggansa Oromoo, maalummaa keetitti na shoofin. Warri Amaaraa gaafa Abiyyiin ama faannootti garagalee hundi si Abiyyi Ahmadiin aangoo gadhiisi jetteeni martisii qaallittii jirti. Kuni ammoo uummata isaaniitiif jegnummaadha. Kuni ammoo uummata isaaniitiif taarika. Akkuma nuti har'a gootota keenyaan dhaadannu, akkuma nuti har'a leenjisoo diigaatiin dhaadannu. Dhaloonni har'a jiru dhaloonni Amaaraa kaleessa Minilikiin dhaadata, har'a Kiristaan Taaddadaatiin dhaadata. That is 100%. Dhibbatti kuni faaktiidha dhugaa siif hima. Namni saba isaatiif aarsaa kabale, namni saba isaatiif qabsoo geggeesse, namni saba isaatiif waan qunna garii qabu dubbate dhiira. Gantuu miti. Gantuu jechuun ka osoo sabni isaa du'u nama isa ajjeesu san wajjiin ta'ee si ajjeesedha. Kanaafuu Kiristaan Taaddalaa Amaaraaf Minilikii jechuu dandeessa. Minilikii zabana kanaa jechuu ni dandeessa. Teediroosii zabana kanaa jechuu ni dandeessa. Uummata isaatiif aarsaa kabalee mana hidhaa jira waan ta'eef. Lubbuu isaallee yoo kenne seenaadha waan ta'eef. Nuti Oromoon osoo baay'ina qabu. Hattan seenaa keenya falmachuu dadhabne. Gaafa caliin calanqoo mana barumsaa keessaa haqamu akkamitti kana gootee nama mootummaa kana gaafatu dhabame osoo hayyuun Oromoo 1000 lakkaa'amu. Osoo beekaan Oromoo dachii dhiphisee jiru. Yaa akii dunyaan tun adaa yoo namatti dhufte nama jalbeessiti. Makiinaa gaarii gaafa yaabbate namni, birrii gaarii gaafa argate namni, jireenya isaa keessatti gaafa jireenya isaa jijjiiratee bizinasa gahaa argate namni wanni fedhe osoo bade dantaa isaatii miti. Wanti sabaa osoo wanni fedhe bade dantaa isaatii miti. Garuu isin warri KFO'oof ABO'oo isin har'allee uummata akkaan arganne miskiina rabbiiti. ABO'n dirqama isaa bahee jira. KFO'n garuu ati akkuma warra kaanillee makiinaa koobraa hin qabdu, birrii hin qabdu, mana gaarii hin qabdu, uummata kee malee wanni biraa wanni ati qabdu hin jiru. Hawaasa kanaan waliin ta'i. Tuffii muummeen ministeera uummata keenya tuffate irratti ibsa nuu baasa. Paartiin KFO. Hayyoonni Oromoo, beeytonni Oromoo biyya garaagaraa jirtan, miidiyaaleen Oromoo waan kana akka qallaalitti ilaaluu hin qabdan. Seenaan Oromoo badaa jira.
Oromoon seenaa isaa haqatee seenaa biraa fudhachaa jira. Dhaloota kana seenaa biraa dhaalchisaa jiran. Seenaa Minilik nu dhaalchisuu deemaa jiran. Dhaloota har'a jiru kana akka Minilikiin dhaalu godhaa jiran. Kuni ammoo ilmaan Oromoo irraa wanni akkanaan eeggamu piliis. Kanaafi hiriira balaaleffannaa waan kanaa guutuu Oromiyaa irratti akka nuu labsamu kabajaadhaan gaafanna. Guutuu Oromiyaa irratti hiriira balaaleffannaa ekeraa Minilik. Deeggarsa calii calanqoo harka muraa aanolee. Gootota keenya calanqoo dhumaniitiif. Akka waliigala biyyattiititti Oromiyaa hundarratti hiriira deeggarsaa waamuu nu barbaachisa. Akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Falmachuu qabna. Qabsoo karaa nagaa jechuun isuma kanaa bara. Qawwee qabannee ittiin dhukaafnu dimtsachiin issamal, dimtsachiin issamal, dimtsachiin issamal. Bakka lakki hiriira gadi hin baatu hin dubbattu. Minilik yoo barbaade viidiyoo Minilikiin si bulchina galgala ganama Miniliktuu ETVdhaan dhufee intarviisii godha. Galgala ganama Miniliktuu dhufee ETVdhaan OBNdhaan haasaa sii godha. Ajaja Minilik fudhadhuu biyya akkasii buli yoo taate. Kuni salphina guddaadha uummata Oromootiif. Salphina guddaa. Muummeen ministeeraa yoo biyya bulchuu hin dandeenye dirqama wanni inni viidiyoo Minilik fiduuf hin jiru. Guuteera namni biyya bulchuu danda'u. Bakka biyya bulchuu eegan dandeenye Minilikiin hin barbaachisu. Kophaa isaatiitti Itoophiyaa bulchuu qaba. Hin dandeenye yoo ta'e bakka dhiisuudha. Carraa nama birii laachuudha malee ummata kanarratti madaa isaa irratti soogidda naquun gonkuma fudhataman qabu ni balaaleffadha akka ilma Oromoo tokkootitti hin fudhadhuu jechuu barbaadeeti. Isa kana eega jedhee kaafaa orraalii ibsanii eeyna isa dhumaa irratti yaada tokko jedhee goolabuu barbaada. Atqaachaa qabsoo Oromoo kana booda kallattiin itti kaa'amuu qabu akka nama tilmaama kiyyaatitti. Qabsoo yoo ka jalqabnu taate istiraateejii tokko baafnee qabsoo jalqabuudha qabna. Itoophiyaa keessatti amma gara marattuu Itoophiyaan haala kanaa yoo itti deemte carraan isiin tokko taatee itti fufuu hin jiru. Hin jiru. Mikinaatum Amaarris ana jedhaa Tigreelleen ana jetti. Biyyi tun isa dhumaa irratti Oromiyaan biyyaaf dandeette ta'uuf deemti. Namni martuu addaan biyyi tun bubbututtee jechuudha. Mootummaa kanarratti gaafa Oromoon dammaqee haala ajaa'ibsiisaatiin dubbiin gara biraatti jijjiirame carraan Itoophiyaan qabdu baay'ee dhiphaadha. Itoophiyaan akka Itoophiyaatti itti fufu. Sababi isaa lola geggeeffamaa jiru Itoophiyaa keessa kallattii hundaan argaa jirtan jechuudha. Kanaaf jecha istiraateejii tokko nu barbaachisa. Istiraateejiin sunuu maali? Ijoolleen Oromoo amma leenjii fudhattan kan mootummaan kun isin leenjisee isin eebbisee hojiidhaaf isin ramade. Waan tokko godhuu qabdan, pilaanii tokko baasuu qabdan. Oromiyaan kutaa 11 qabdi. Kutaa 11 kana keessatti mataa Oromiyaa hundaatiif jeneraala tokko barbaada. Qabsoon keenya amma booda istiraateejii kanaan deemuu qaba. Fakkeenya Wallagga keessa Kumsaa Dirribaa nama jedhamu jira. Jalmarroon haa jennu baqiidha inni hoogganaa akka Wallaggaatitti. Nama biraan barbaachisu. Ajajaa olaanaa Jeneraal Kuma Dirriba Jalmarroo. Akka Tuulamaatitti ajajaa olaanaa Kuma Jaalsanyii Jeneraal Jaalsanyii. Kutaa Oromiyaa hundarratti jeneraalota 11 nu barbaachisa. Baalee jeneraala tokko, Harargee jeneraala tokko, Jimmaan jeneraala tokko, Walloo jeneraala tokko. Gujiin jeneraala tokko, Booranaan jeneraala tokko, Salaale jeneraala tokko, biyyi dagatamte jirti. Yoo jiraatte itti guuta. Kuni hundi isaatu jeneraala mataa isaatiin of danda'e ta'uudha qaba. Jeneraalonni kun garuu ka waliin lolan osoo hin taane ka xilaata walootiin lolan ta'uudha qaban. Ka Baalee keessa jiru waa'ee Baalee isatu bareechee beeka. Akkaataa aadaa Baalee, akkaataa safuu, akkaataa sochii isaa uummata isaa ka Baalee keessa jiru beeka. Arsii keessa jiru ka waa'ee Arsii isatu beeka, waa'ee Arsii gadi fageechee. Uummata Arsii isa sanaxalchiisa, isatu hiriirsa, isatu diriirsa. Baalee keessatti uummata Baalee isatu hiriirsa, isatu diriirsa. Guji keessatti uummata Guji isatu hiriirsa, isatu diriirsa. Harargee keessatti uummata Harargee isatu diriirsa, isatu hiriirsa. Booranas Jimmas akkasuma. Gaafa sadarkaa kanatti humna godhataa Oromoo waxxaree kallattii hundaan dhukkee itti kaase. Abbaan fedhe Oromoo dura dhaabbachuu hin danda'u. Abbaan fedhe nu injifachuu hin danda'u. Kuni hinjifannoo qabsoo Oromoo next.
kallattii ittiin qabsoo Oromoo goolaba goonu kallattii ittiin qabsoo Oromoo xumura goonu kallattii ittiin ekeraan lafaa kaatee akka nutti hin dubbanne qabsoo Oromoo goolaba itti goonu yoo Oromiyaa hundarratti gola Oromiyaa kutaa 11 irratti kutaa hundarratti hogganaa waraanaa jiraatee fi hawaasa isaa hiriirsee hawaasa isaa darajaasisee xilaata Oromoo jedhamee xilaata irratti qabsoon socho'ee tokkummaa Oromoo irratti hojjanneen alatti akkanatti ufii kennaa kun asiin kan ta'e taphni kun baduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf Oromoon qabsoo itti aantu haala kanaan of qopheessuu qaba. Ummata Arsii fakkeenyaa Jaalsabaa'iif hin jira. Jaalsabaa'iif ummata Arsii guutuu hiriirsee hundi isaa kun deeggarsa godhee fi kun leenjiitti seenee kun leenjii fudhatee Baale irratti illee akkasuma jeneraala barbaada. Harargee irratti illee jeneraala ummata Harargee aadaa Harargee beeku. Kamaalummaa Harargee beeku. Haqeerroo qarree dargaggeessa Harargee leenjisu. Wallahi qabsoon Oromoo yoo akkaataa kanaan deemuu dhaabatte bakka barbaanne gahuu hin dandeenyu. Garuu isa dhumaa irratti istiraateejiin qabsoo Oromoo ittiin goolabuu qabnu isa kana. Na amantanii na amanuu baattanii kutaa 11 irratti jeneraala 11 barbaada. Maaliif jennaan ummanni keenya ka Baalee keessa jiru Baalee bakka. Ummanni Arsii keessa jiru Arsii. Ka Jimma keessa jiru Jimma. Ummanni Jimma gaafa dargaggeessa Jimma leenjisee qeerroo Jimma leenjisee Jimma irratti nutu abbaadha. Oromiyaa irratti nutu abbaadha. Namni Oromiyaa dafaru hin jiru gaafa jedhe aadaa Jimmaa beeka wal keessa jira ummata isaati dabarsee xilaataa waliin kennu beela irratti rakkatu dheebuu irratti rakkatu nyaata irratti rakkatu. Kanaaf akkasitti qabsoon bakka barbaadde siika. Qabsoo yoo jalqabne istiraateejiin qabsoo kennaa lammaffaan kana ta'uu qaba. Oromoon tuffatamuu jalaa ba'uu qabdan jiran. Please bakka biyya taanee of dandeenye eenyutu na jamu Oromoon maal taatanis. Eenyu wajjinu ollaa gaarii taanee jiraachuu dandeenya. Garuu uf kabachiisuudhaaf ammoo aarsaa si barbaachisa. Aadaa kee maalummaa kee kabachiisuudhaaf aarsaa si barbaachisa. Kanaaf akka namni kamuyyuu ati gandummaadha minaamin hin jenne mataa Oromiyaatiin jeneraala mataa nu barbaachisa. Jeneraala waqta keettu ammoo kophaa isaa haaloluufi miti. Ummata naannoo san jiru haa hidhachiisuufi. Ummata naannoo san jiru haa darajjaasisuufi. Ijoollee kumaatama jira. Tasaba kanaaf jecha aarsaa kafaltu. Arsii keessas, Baale keessas, Jimma keessas, Harargee keessas, Guji keessas, Boorana keessas, Walloo keessas, Wallaggaa irra aarsaa kafalaa jira. Haga barbaachisee olitti. Haa sochoonu, haa qophoofnu, haa tattaafannu, tuffii jalaa bahuudha qabna. Please warri aangoo irra jirtanillee waan humna keessanii godha. Gammachuu guddaa qabna irra. Gammachuu guddaa qabna. Ujoolleen Oromoo lakkoofsa isaanii hin beekamne raayyaa ittisa biyyaa keessa jira. Ujoollee Oromoo lakkoofsa isaanii ati waamtee fixuu hin dandeenyetu leenjii fudhatee akkaataa itti tokko san baratee jira. Ujoolleen kun diratii dhalatanii ittiin boonuu dandeessan. Gaafa jabaatte si bira dhaabatan. Gaafa jabaatte ilmaan Oromoo har'a Harargeerraa, Jimmarraa, Arsiirraa, Baaleerraa, Gujirraa, Booranarraa, Shawarraa, Salaalerraa Oromiyaa hundarraa guuramanii warri har'a qabsoo geggeessaa jiran kuni wallaahi sii kakadhalaan. Gaafa jabaatte rasaasni isaanii Oromootti hin dhuka'u. Rasaasni isaanii marrootti hin dhuka'u. Guyyaan rasaasni isaanii gara xilaataa gara galu fagoo hin jiru jechuudha. Kana ammoo warri aangoo irra jirullee ummata